Shama pulota koo qaqqaalii warroon addunyaa irratti argamtan hundumti keessan kan biyya keessaaf kan biyya alaa akkam jirtu nagaa keessan ana bulettiin keessan nagaa kootii galanni waaqayyoo haa ta'u hunduma keenya kan yeroo kanaan nu ga'e nama sa'aatii kanaa nu taasisesin jedha iddoo jirtanitti nagaan koo kan kabajaa kan jaalala mana jirtanii fi iddoo jirtanitti isin haa ga'u isiniin jechuu jaaladha. Asumaan dhiifamanaaf godha qofaan naqabe sagaleen kiyyaallee sirrii miti. Nawaa tokkorraa dubbachuu barbaade tanani innis maalidha? Miidiyaa kanarra waa hedduu deddeemaa jira samuunii kana. Inni tokko kan obboleessa keenya Beekishoo fi Elsaa Gadoo. Inna wal beekuu irra waliif beekuu wayyaa jette Oromooni. Atis immoo yuutuu deemtee isa gaafachuun kan kee sirriidha siin jechuu osoo hin taane innis immoo deebii akkasii sassii deebisuun isaa sirriidha osoo hin jenne sillachuu maaliifi atis tokko isa deemtee gaafachuu sirrii miti maaliifi hojjettee akka nama tokkootitti ofitti amanamummaa keetii yoo hojjette boruun ni guddatta namni guddanne hin jiru bakka hin geenyes immoo yuutuu hinjiru namni kamuyyuu bakka kalee ka'eessani of duuba deebi'ee of laaluu qaba eessayin ka'ee har'as ga'e gaarummaan ati oolte mooyyuutu osoo lafa kanarratti siif hin taane gooftaa biratti rabbi biratti mindaa ta'essi kaffalama malee ati namaaf gaarii oole ani namaaf gaarii oole namni maaliif gaarummaa koo sanaa deebisuu dideettee too hin eegin kanaafuu isa gaafachuun keetis akka obbolummaatti garuu gaafatte suni akka obbolummaatti osoo ta'u garuu gaafachuun keetis sirrii miti haga gaafattees immoo yuutu yaa'u namni namu abdatu tokko waa gaafata tariiti deebii akkasiisan deebisuun isaa Beekishoonis sirrii miti maaliifi atis bakka kalee kaate san laaluu qabda inni lammataa immoo yuutu mallayni sun siif dhufee fi mallayni sun siif kaffalamee fi yoo rabbi keetiin jedhin kan boorsaa keessaniyyuu ni bada yoo rabbi keeti jedhe mooyyuutun keetuma inni garuu namumata walii tara mallaqarra namumata walii caala yaanni sunillee bakka sanitti garuu sirriin deebifne haatisi ilmi namaa tokko har'a duroomee boru dhabuun isaa waan beekame kana beekuu qabda immoo kan iyyoommate boru duroomuu danda'a kan beeke borummoo yuutu baruu danda'a seenaa ilmi namaa immoo ni jijjiirama akkasitti nafu garuu maaliif walirratti shira yaanna nuti afaan maan xinnaa keenyaa guddifannu jabaa keenya haa jabeeffannuun afaan maan hagammoo yuutu xinnaa keenyaa guddifannu guddaa keenya haa jabeeffannu jabaa keenya buuma jabeeffata afaanuma bichaa hagantaane maaliif waliin jabeessine ree afaanuma bichaadhaan miidiyaa irratti baanee guddaa keenya guddifannu xinnaa keenya akkasaa goonu xayyib haga dhiifama afaan kana haga guddaa keenya haa guddifannu jettani hagammoo yuutuu xinnaa keenya haa jabeeffannu jettani abbuma tol jabeeffata maali ol cabsuun innaammoo ol gaafattaniimi sin lamaantu beekamiisan miidiyaa irratti fiddanii olaasa'uu maaltu barbaachise namni biraa haasa'eemmoo namni biraa viidiyoo bichasanii muree fideetu amma kalee ganama dura nama lama viidiyoo wayii kan waraabe sa'aatii booda tokkommoo muree ta'u viidiyoo isaan lamaan isa fidee dhufe maaliif garuu ani nagarra malammiin keenya kun bakkuma hundatti maaliif ol cabsuuf kaan biyya keessattis kan wal cabsuu fi shira walirratti xaxuun numarratti fakkeenya isiniif haa ta'umee namoonni hoowwan garuu mooyyuutu wantuma kamuu yoo hojjettan rabbiif jechuu hojjedha namaaf miti ana obboleessa kiyya yoon gaarii oole obboleetti kiyya yoon gaarii oole ishiin naa deebisuu diddee miti ani kanan eeggadhus rabbirraa kanan godheefis immooyyuutu ishii sun naaf haa deebisuuf osoo hin taane inni sun naaf haa deebisuuf miti rabbii keetirraa eeggadhu kan namaa ofuma duuba kaayiti kan rabbii keetii fuuldura kee kaayiti rabbiif jecha oolee wanta ooltu tokko namaaf ani kalee akkasii ta'e jettee nama san immoo baaste miidiyaa irratti hin doorsisin
beekishoon nuun ijoollee biyya namaatiin as ga'ee jettaniiti leewwannoon jedhina jaalattaniitti dhayxanii tolaaltan garuu mooyyuutu innis yaaduu qaba maaliif obboleeyyan kootii lammii kooti obboleessi ka hojii dhalatan qofaa miti ka hojii garaa tokko ba'an qofaa miti ka hojii nyaatanis obboleessuma osoo nama akkasitti yaadu ta'e sheeri gizee takkittiitiif immoo iyyuu homaa isarraan irratu nama gaarii ooleef immoo gooftaan isin guutaaf nuti garuu karaa sanirra hin jiru hundi keenya karaa rabbiitirra hin jiru karaa gooftatirra hin jiru akkuma waan ofiin jirru tokko ta'aa jirra akkuma waan ofiin bulluu tokko ta'aa jirra garuu gooftaan odoo danda'e daqiiqa takkaa miti sokondii takka keessatti kan qabu dhabaa godhe kan dhabe immoo iyyuu qabaata godhuu danda'e nu hunduu garuu kan isaa san dagannee jirra seenaa wayiiti namicha wayiitiitu dhibameeti oksijiinii gizee takkitti baasetu alatti baasatee ol deebisu jechuun oksijiinii ni beektu 100 gaafatan innaa yeroo kana yaa rabbii kiyya jedhe atiin na dhuumtee nagaan na bulchitee nagaan na oolchi guyyaa takka hin jenne nagaan na oolchitee nagaan na bulchi guyyaa takka hin jenne ofiin na uumtee oksijiinii akkan barbaadetti baafadhee ol deebifadhu har'a garuu guyyaa tokko odoo galata keenimne dhibamnan oksijiinii yeroo takkitti 100 na gaafatanii yaa rabbi dhifama naaf godhii guyyaa takka galata keen jenne ani jedhe kanaafu please waan tantaane walirratti yaadina nuti garuu kan waaqayyo dagachaa jirra akkuma waan ofiin jirru tokko ta'aa jirra kan qabu dhabuunis iyyummaa booda durummaan akka jiru beeka durummaa boodas immoo iyyummaan akka jiru beeka jiruun addunyaa fixeessas gantuudhas boru gannee deemna kan fudhannee deemna hundi keenya dubbii afaan keenya hojii harka keenyatii fi carqii takkittiidha dhafi gaarummaa ati namaaf oolte maal akka ati hojjette hojii keetti kan si faana deemu kanaafuu please waan gaarii yoo walii godhuu dadhabnellee gaarii walii faayaan inna ammoo miidiyaa irratti baasanii wal basaasuun maaliif barbaachise milammiiwwan kan wallaala fakkeenya fudhadhaa ulluma keenyarra akkamitti kabaja walii qaban akkamitti immoo iyyuu wal gargaaraa jiru nuti garuu afaan bichaatti hafne inna ammoo iyyuu I don't know waan qabu immoo jiilammiin keenya kun immoo nama azaazana dhuga bakka haga wal cabsuu haga wal xinneessuu haga immoo walitti bakka shira waan tantaane walitti yaadu maaliif an obboleettiin kee guddadhe maali guddinni obboleettii keeti obboleessi kiyyoo boru guddate na cinaadha guddinni isaa guddina kooti maaliif inaaffan barbaachise maaliif ol cabsuun barbaachise in godhullee yoo jedheetillee dhiise rakkoon qabu garuu jecha hin taane waliin jechuun xayyib sheekii fi qeesii waaqarraa argatu maal ati waaqarraa yoo argatte hin didda ati asitti haftaa jiru addunyaa tanaa akkuma har'aa kanaa asirratti nafa seetanii se'eetillee jecha kanallee dubbachuun mala garuu mooyyuutu ati nayxee gaafattes dogongora qabda gaafachuun qabdu kalaas maal atis nama akka ilma namaatitti ilmi nama bifaan garagara malee yaadan garagara malee ilmi namaa ilma namaati atis hojjette boruga nama guddachuu hin dandeessa yoo waaqayyo hin guddatta siin jedhe hin guddattaati yoo waaqayyo immoo hin jedhin inni sheeri 1000 siif godheef ati hin guddattu inni siif godhuu baasteef immoo iyyuu ati guddina dhiiftu kanaafuu namallee gaafattaniitis immoo akkana nagoo abbaas sun hin jedhin asirratti miidiyaa kanarratti dhuftanii dhifamaas naaf godhaati lammata immoo innillee jecha san jechuun hin qabu namni tokko immoo iyyuu haguma nama tokko mukin abdii irraa qabuuf gaafachuu danda'a garuu aga gaafatamee abbichi sun deebii akkasii deebise ati fiddee akkana naan jedhe jechuun miidiyaa irratti sirrii miti kalaas dhiis innumtuu yaa guddatu mai innumtuu yaa guddatu ati xinnaadhu afi garuu maal qaba yoo olii yaanne yeroo baay'ee nan arga guddaa keenyaan guddifaa hin jabeeffanna xinnaa keenya eessaree afaan bichaatti hafne nuti afaanii wal cabsuu walamii wal komii olitti qanna'uu maaliif barbaachise ma yoo obboleettiin koo na cinaa guddatte maaltu na inaafsise guddinni ishee guddina kooti
maaliif obboleetti kootis lammii kootis obboleettiin immoo kan wajjin dhalattan kan tiruu tokko keessa baatan bichaa miti obboleettiin kan rabbitti simaki kan rabbi si barsiiseyyuu obboleettuma garaa tokko wajjin baate kanaafuu bilis waan hin taaneef jettanii maqaa keessanillee of hin balleessina ni mooyyutu tokko dogongore gara keessatti naasaanii malee fiddaniitu miidiyaa akkas taate shiin akkas daqiiqa muraasa moo murtanii gadi lakkisina dhiifa manaaf godha yoon balleessillee na oofalcha iddoo hirtanitti nagaanaaf ta'a qofaanis na qabeera sagaleen kiyya sirrii miti iddoo hirtanitti horaa bulaa yoon badii qabaadhe dhiifa manaaf godha sumaan dhiifa malleessin gaafadha oolmaa gaarii siniif haa ta'u iddoo hirtanitti fayyaa ta'a.